Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan odeeffannoo fayyaa kan mana keessan teessanii ittiin argattan irraa barattan keessatti of ilaaltan akkasumas immoo kan ittiin bohaartan YouTube channel Dr. Nafiel Geetu official la sagantaan keenya guyyaa irraas jalqabee jira. Sagantaa keenya keessatti si jalqabaa kaastanii hanga xumuraatti kan ilaaltan sagantaa tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Sagantaan kun sagantaa jireenya hawaasummaa irratti hundaa'u fayyaa wajjin wal qabsiifnee isin jechuudha. Seenaan kuni tariitii hiriyaa keessan isiniin mudachuu danda'a yookiin fuulduratti isin mudachuu danda'a. Akkasumas immoo namoota mudates beekuu dandeessu ta'a. Erga dhaggeeffatanii booda baay'een keessan sheera gootan barbaada. Jalqaba garuu quba keeme like kan jettutti bu'i. Viidiyoo kana hundumti keessan like gochuudhaan jalqaba itti bu'i goobas. Akkas egaa kabajamtoota hordoftoota keenya seenaa keenya guyyaa irratti kan walii ilaallu maqaan ishee dha'uun barbaanne maatii isheedhaaf maqaa ishee dha'uun barbaanne maatiin ishee ijoollee sadii qabu. Obbolaan dhiiraa tokkoo fi dhalaa tokko qabu jechuudha. Kana jechuun dhalaa lamaa fi dhiira tokko jechuudha. Guyyaa tokko obboleessi ishee akka tasa egaa sababa garaagaraadhaan kan ka'e obboleessi obboleettii irratti kana godhe jechuu osoo hin taane sababa garaagaraadhaan kan ka'e namatti gargare waan ta'eef wantoonni akkasii yeroo baay'een keessanii namni guddaa daa'ima xiqqoo gudeedee abbaan daa'ima gudeedee abbaan intala gudeedee kan jedhu dhageessanitu ta'a. Namoonni akkasii fayyaa qabatanii osoo hin taane rakkoo xiinsammuu sababa qabataniif ta'uu mala. Yeroo biraa bal'inaan waan kana qabadheen isiniif dhiyaadha. Asirratti maalla wanti ilaallu obboleessa isheetu gudeedeeta. Obboleessa kootu na gudeeduudhaa fi uffata irratti cicciree ciniinee akkasiin qullaa uffata baafatee ishee gudeede. Baay'eetuun turii wixxifattee ciniintee harka meeqan uffata irratti cicciree harkaa baatee badde. Harkaa baatee eessa deemti? Mana adaadhaa ishee deemti. Nama tokkotti hin dubbatanne. Obboleessa koo kana na godhe jettee hin dubbatanne. Filannoo isheen filatte yookiin immoo bakki isheen deemte eessadha? Gara mana adaadaa isa booda obboleessi koo yommuu akkas na godhu nama tokkotti himachuun sodaadhe. Isa booda adaadaa koo bira deemeen barachuu jalqabe. Biyya biraa kan jirtu adaadaa koo bira deemeen barachuu jalqabe jetti. Achi booda maali? Halkan yommuu deemullee wanti kun fuula gurratti dhufa. Qofaa yommuu ta'u halkan yommuu ta'u wanti kun natti dhufee na dhiphisa. Natti dhaga'ama. Akkuma nama fiilmii ilaalaa jirutu taatee yeroo sanaa yaadadhaa jette. Isa booda maaltu ta'e? Egaa shamarran kamiyyuu yommuu umuriin ishee deemaa deemu fedhii garaagaraa qabaachuu jalqabdi. Dhiira wajjin wal barte dhiira jaallatte. Isa booda dhiira jaallatte sana wajjin wal fuudhan. Nama baay'ee jaallattu kanaa wajjin wal fuudhanii wajjin jiraachuu jalqaban. Wajjin jiraachuu yommuu jalqaban maaltu uumame? Akkuma wajjin jiraachuu jalqabanii maaltu uumame seetan? Egaa abbaa manaa fi haati manaa yommuu wajjin jiraachuu jalqaban wantoonni abbaa manaa fi haati manaa itti gammadan keessaa tokko wal quunnamtii saalaati. Kun miira eebbifamaa Rabbi biraa uumamee namaaf kennamedha. Yeroo abbaa manaa wajjin ciisuudhaaf gara ciisichaa deeman maaltu ta'a? Battalanni ishee qaqqabuu jalqabee wal quunnamtii saalaa gochuuf uffata ofirraa baasutti in iyyiti. Iyyitee jalaa kaasee turtedha. Maaltu itti dhaga'ama? Itti dhaga'ama isa yeroo darbe obboleessi ishee gudeede kanatu itti dhaga'ama. Fuula ishee duratti dhufa. Itti mul'ata. Baay'ee obseef abbaan manaa ishees waan baay'ee jaallatu baay'ee obsee fedhii hin qabdu. Fedhii wal quunnamtii saalaa hin qabdu. Yommuu wal quunnamtii saalaa gochuudhaaf itti deemu maaltu ta'a? Ammallee iyyitee jalaa kaati. Yeroo takka immoo darbee fedhii masaa gammachiisuuf qofa ciniinnattee yeroo muraasaaf gooti. Kun rakkoo fayyaati. Namoota baay'ee rakkoo fayyaa fakkaatu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee abbaan manaa fi haati manaa wal quunnamtii saalaa yookiin immoo gaa'ela keessatti waliin gammachiisan taanaan hanga rakkoo hiikaa diigaa gaa'elatti ga'uu danda'a. Gaa'elli koo diigamuuf jedha naaf baraaraa jettee mana yaalaa dhufte jechuudha. Namoota hedduun na quunname. Namoota hedduu keessaan na quunname jechuudha. Egaa mee rakkoon kun rakkoo maali jedha? Rakkoon kun afaan fayyaatiin post traumatic stress disorder kan jedhamu ta'a jechuudha. Yookiin immoo PTSD. Kana jechuun maal jechuudha? Rakkoon kuni jeequmsaa fi dhiphina sammuu guddaa erga balaan wayii nama quunname, erga taatee wayii nama quunname booda kan nama mudatudha. Sababoonni balaa kanaaf nama saaxiluu danda'an maal fa'i? Fakkeenyaaf kan ishee kana ilaaluu dandeenya. Jalqabarratti yoo ilaalle fakkeenyaaf gudeeddii ta'uu danda'a. Gudeeddii yeroo daa'imummaa yeroo ijoollummaa isheerra qaqqabe, daa'imarra qaqqabe ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo balaa ajjeechaa yookiin immoo balaa tasaa rakkoo maatii fi hiriyoota isaanii mudatan ijaan arguudhaa fi akkasumas immoo dhaga'u. Fakkeenyaaf maatii isaanii irratti yommuu balaan ga'u, yommuu isaan du'an, yommuu isaan maatiin miidhaman
Hiriyyaan isaanii yommuu du'u arguu yookiin immoo gurraan dhaga'anii wanti sun itti mul'ata, itti dhaga'ama. Halkan abjuu keessaa kaasuu danda'a. Akka waan flashlightiitti itti mul'achuu danda'a. Mallattoo isaa dhumarratti isiniif ibsa jechuudha. Tokkoffaa rakkoo ajjechaa ta'uu danda'a, rakkoo suukaneessaa kan biraa dhaga'uu yookiin immoo ijaan arguu. Inni kan biraan immoo balaan cimaa isaanirra ga'u. Fakkeenya balaa konkolaataa ta'uu danda'a, balaa ibiddaa ta'uu danda'a, balaa kan biraa ta'uu danda'a. Balaan isaanii fi rakkoon balaan namarra yoo ga'e rakkoo sana keessa dandamatanii yommuu ba'an taatiin balaa sana gochi balaa sana yommuu hiriyoonni isaanii du'an fakkeenyaaf balaa konkolaataa yoo ta'e namoonni konkolaataa sana keessa jiran yommuu isaan du'an dhiiga ijaan argu, namni gaafa inni du'u ijaan argu, yookiin immoo balaa wayii yommuu uumamu ijaan argu jechuudha. Isaanirra ga'u yookiin immoo ijaan argu. Rakkoon akkasii yommuu wanta akkasii arganii booda irratti dhiibbaa irraan ga'uu danda'a jechuudha. Sadaffaa dirree waraanaa irratti hirmaachuufa. Dirree waraanaa irratti yommuu hirmaatan yommuu namni tokko du'u yommuu namni ajjeefamu yommuu arganis booda yommuu achi keessaa ba'anii rakkoon kun nama mudachuu mala. Nama hundumaa osoo hin taane nama muraasa kan dhaasaa jiru. Inni kan biraa maali? Arrabsoo cimaa maatiidhaan haadhaan abbaanis ta'uu danda'a, hiriyyaadhaanis ta'uu danda'a. Arrabsoo cimaa arrabsamu. Namoonni tokko arrabsoo yommuu arrabsamanii arrabsoon sun yeroo hundumaa itti dhaga'ama. Maatiin ollaa yommuu arrabsoon sun yommuu itti dhaga'amu arrabsoo sana yaadachaa sammuu isaanii dhiphatu yookiin immoo sammuun isaanii jeeqamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan dirqiidhaan gudeedamuu yookiin immoo reebichi hamaan dhaqqabu. Fakkeenyaaf amma daa'imman abbaa fi haati tokko daa'ima duratti wal reebuu qaban, daa'ima duratti wal loluu qaban. Yookiin immoo reebichi hamaan arrabsoon hamaan yookiin immoo lolli hamaan yommuu nama tokko qunnamu wanta sana yaadachuu danda'a sammuunis torgodhe jechuudha. Inni kan biraa dhukkuba hammaataa fi dhukkuba rifaasaa ta'een qabamuun namaa mirkanaa'u. Yeroo kana dhukkuba hamaa kana yommuu dhaga'an itti dhaga'amuu danda'a post traumatic stress disorder kan jennu kana yookiin immoo rakkoo jeequmsaa fi dhiphina sammuu hamaa kanaaf illee saaxilamuu ni danda'u jechuudha. Egaa mallattoon kuni mallattoo isaa yoo ilaalle mallattoon isaa mallattoowwan amma jenne kun mallattoon dhiphina sammuu yookiin jeeqamsi sammuu kuni kan mul'atu ji'a tokko booda yookiin waggaa muraasa booda taateen sun erga ta'e booda ji'a tokko booda yookiin immoo waggaa muraasa booda wanta kana isaa irratti mul'achuu danda'a, wanta kana arguu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf amma taateen kun erga ta'e yeroo dheeraa boodas ta'uu danda'a, ji'a tokko boodaa fi waggaa muraasa booda taateewwan akkasii isaan irratti mul'achuu danda'a jechuudha. Mee mallattoo akkamitti irratti mul'ata? Namni rakkoo kana qabu mallattoo akkamitti? Mallattoon isaa irra deddeebiidhaanii balaa isaanitti dhufe sana yaadachuu. Balaan kun isaan rifaasisa. Yaadachuun barbaadan. Yommuu namni tokko dubbatu balaa kana yaadachuun barbaadan, dhaga'uun barbaadan. Fakkeenyaaf jaalalaan qabamee yeroo ta'e jaalalaan baay'ee miidhamee yeroo ta'e waa'ee jaalalaa dhaga'uun barbaadu namni sun dubbachuun barbaadu jechuudha. Balaan rifaasisaa kun takka itti mul'ata jechuudha. Mallattoon isaa tokko kana. Mallattoo lammaffaa inni kan biraa irra deddeebiidhaan waa'ee balaa sanaa waa'ee taatee isaanii irratti ta'e sana abjuudhaan yaadachuu, hirriba keessaa dammaqanii ka'u, hirribni isaanii jeeqamu. Sadaffaa flashbacks kan jennu kana jechuun maal jechuudha? Taateen isaanirra geessu wanti isaanirratti mul'ate suni bifa fiilmiidhaan bifa diraamaadhaan akkuma waan amma ta'aa jirutti arguu jechuudha. Itti mul'ata jechuudha. Akkuma nama diraamaa ilaalaa jiru akka nama fiilmii ilaalaa jirutti taateen ta'aa jiru kun itti mul'ata. Flashbacks kan jennu jechuudha. Kunillee mallattoo isaati. Fakkeenyaaf amma waa'ee gudeeddii kanaa yoo ilaaltanii intala kanarraa maal baranna? Intalli kun gudeedamteetti waan ta'eef taateen sun itti dhaga'ama. Yommuu abbaan manaa dhaqee abbaa manaa wajjin ciisuu deemtu maal ta'a jechuudha? Yeroo san itti dhaga'amuu jalqaba jechuudha taateen sun itti mul'ata. Kanaaf iyyiti. Kan ishiin iyyituu fi sasana waa'ee yaadatti. Inni kan biraan yommuu balaa kana yookiin immoo ta'ee kana yaadatanii dhiphinni sammuu hamaan itti dhaga'amu. Dhiphinni sammuu hamaan akka itti dhaga'amu ta'a jechuudha. Inni kan biraa miirri gaddaaf sodaa itti dhaga'amu. Hirriba gaara fuudhamu, hirribni isaanii jeeqamu. Dandeettiin xiyyeeffannaa isaanii dandeettii waan tokko xiyyeeffannaa isaanii xiqqaata. Waan tokko xiyyeeffatanii hojjechuu hin danda'an. Hirribni isaanii ni jeeqama jechuudha. Kun mallattoo isaati. Egaa kanaafi mallattoon isaa maal akka ta'e seenaa dubartii kanarras akka waan tokko baratan abdii guddaan qaba. Mallattoowwan isaa kanneen yommuu ofirratti argitan tarii hiriyyaa keessan qunnamuu danda'a, tarii obbolaa keessan qunnamuu danda'a, maatii keessan qunnamuu danda'a, gara fuuldurattis hin beekamu. Wanta kana yommuu argitanii yaaliin isaa waan jiruuf namoonni baay'ee waan ofirratti hin beekne waan kanneen yommuu isaatti callisanii ilaalan waan jiruuf dubbii